بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كبجمتوتا هردفتوتا ميديا بشاشة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هربك أرقمنو مقال أقارو مورا مسجد أبو بكري كستي أرقمنا مسجد أبو بكري إجار سادة في دي أسين هجرة. الحمد لله رب العالمين. أكما أقرتنو دوراني أكا إسنا قرسيسات الرئي لفكيسا أما أول بي الحمد لله صدركا كان قبت هجرة أما واهن جلا أمرمي أما إركزت البود أبديبنا إجار سادة. Alhamdulillah baay'ee haala saffisa ta'ee fi miidhagaa fi bareedaa qulqullina hojiitiin fi as gahee jira. Alhamdulillah rabbil alamin. Inshallah sheekni keenya Sheekh Muhammad Zain Jamaal illee imaamni masjida kanaa fi barsiisaan masjida kanaa as jiru. Inshallah walumaan keessa deddeemnee isin agarsiifna hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa isiniin jenna. Barakallahu fiikum. قناة جمعية بشاش الخيرية تقدم كن ميديا دابتا تولا أولتما بشاشا دقرس ربيتين دابني تولا أولتما بشاشا أكما مكايسا فولسا بشاشا أمة مسكينة بلا دابتا ممن إراقور سورة أرقما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبي الله وعلى آله وأصحابه وموالاه. ما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبلين إسلام وبلت إسلاما الرديبون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بكت أرقمنو مركز أبو بكر الصديق، مسجد أبو بكر الصديق اترقمنا مراسا كيس اترقمنا جتشو مسجد كينيا ارقا يقلمي جئوتا مراسلة كوفسي سيرا. الحمد لله أديم سيسا اتفجر أدكونو أسجني جلسا إسلامي هجتشو راف مكاد أبو الرجيني جرا جلي كرتي أداتين أفهمي. أما كنو صدركا اتعانو هجتشو راف أسجني جرا. Kanaafu warri waan kana hordoftanii jala buutanii yaadaan qaamaan qabeenyaan hordofaa turtan rabbi isin irraa jaallatu jecha amma kunoo hojiin as gaheeti jira. Inshaallah garuu gargaarsi ijaarsa masjida kanaa ammallee baay'ee nu eega. Wanti asii gaditti dhume birri miliyoonataan lakkaa'amutu dhume, garuu sichis birri miliyoonataan bahutu nu eeggata waan ta'eef namni khayrii kana jammare inni sama dandeettii hirmaataa jira, nan hirmaadha jira. Warri immoo isa gargaarsaafis hirmaataa jiru jira. Ammas taanaan immoo warri waan kana keessatti gahee keessan bahachuudhaaf yaada qabdanu karaan banaadha, irratti jabaadha. Alhamdulillah hojiin immoo deemee as gaheera. Amma kun jalli kun gaafa islaamiin isaa hojjetame jalatti salaatuudhaaf qophaa'eera jechuudha. Kanaaf alhamdulillahi rabbil alamin. إذا دربف نشكر الله ثم نشكر الله وبعد شكر الله نشكر المساهمين والمساعدين لهذا المسجد. وكذلك أبليس كينيا أبا كينيا شيخ يعقوب شرف الدين كان أبا مسجد كان تاني هردفارن في نما أدى اتحاد سودان نما أنفا جماعة هردف سودان itti barbaaduudhaan niyyachiisuudhaan akka masjidni keenya hordofamu godhaaranu jarman keessa jiraatanii kan yeroo halkaniif guyyaa itti ta'aabaranu rabbi isaan irraa jaallatu jechuun barbaada. Barakallahu fiikum, jazakumullahu khayran wa ahsanal jazaa. Dhaabbanni tola ooltummaa bashaashaadha kan biyya keenya keessatti sochii adda addaa godhaaru kan sababa akka masjidni kun ijaaramuuf sababallee ta'e dhaabbata kana. Dhaabbanni kun miidiyaa mataasaa qaba. Miidiyaa mataasaa kanarraani hordoffii masjidaa, hordoffii hojii adda addaadha gochuu dandeessu. Miidiyaan maqaan isaadha Bashaashaa miidiyaa yoo jettan argachuu dandeessu. Bakka jirtanutti sarchii godhaati barbaada. Komentii keessan akkasuma laayikii sheerii godhaati akka miidiyaan kun guddate innis khayrii bakka adda addaadha hojjetee hojjechiisu isin gaafanna. Barakallahu fiikum, jazakumullahu khayran. Kaameramaaniin sabarakatu, miidiyaan kun sabarakatu, hordoftoonni isaa sabarakatu jenna. Masjidni kun alhamdulillah lafarraa ka'ee as gaheera. Kanaaf inshaallah nuti masjidni kun as gahaasaa yaanne maaliif dadhabina keenya, rakkina keenya, harka qallina keenya waan beeynuuf, garuu dandeettii rabbiitiin erga rabbiitiin immoo gargaarsa obboleeyyaniitiin waan kana as geenyeerra. Kanaaf alhamdulillah isa darbe alhamdulillah jecha sichitti immoo masjidni kun akka inni galma gahuuf, akka inni fuulduratti tarkaanfatuuf ammas waamichi keenya bakka hunda akka inni ga'u dhaabbanni tola ooltummaa bashaashaadha.
islaamaaf dhaabbatee namoomaaf dhaabbatee masjida qofa otoo hin taane bakka adda addaatti waan adda addaa hojjeta. Masjidni kun keessaa tokkodha. Kanaaf isa biras dhaabbatamee gara fuulduraatti akka inni tarkaanfatuuf bira dhaabbachuun asumaan ergaa keenya. Masjidni keenyas akka inni galma gahuuf inshaallah ergaan keenya egaa waa'ee dhaabbata bashaashaatiif waa'ee masjida keenyaa wal qabataadhumaaf wal keessa dabarsarra waan ta'eef masjidni keenya ka alhamdulillah akkana ta'eeraa baay'ee gammanneerraa baay'ee gammadaa jechuun barbaada. Kun amma islaabiidhaa fi fooqiin irra keessaa hojjetamu mukti kun dhaabataara. Mukti kun gaafa dhaabatee xumurame booda ergas booda gubbaa isaatti feerroon afamee akka isa oliitiin mijatutti jechuudha hojjetama. Alhamdulillah as geenyeerraa nuti gaa jammaruudha malee rabbitu immoo bakkaan gaha. Akka inni bakkaan gahu bareecha rabbiin nu kadhadhaa. Bareecha akka rabbi nu bira dhaabbatu du'aa nu kadhadhaa jechuun barbaada. Baarakallahu fiikum jazakumullahu khairan. Salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.